Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam maatiiwwan chaanal yuutuubii Kamaal Aappii fi hordoftoota peejii Kamaal Aappii nagaa jirtu? Ani nagaa kooti alhamdulillah. Egaa har'a viidiyoo tana keessatti appilikeeshina spyware detector jedhamu kanaan isin garsiisa. Isa asirratti agartan kana jechuudha. Mee osoo gara aappichaan dabarsiin faayidaa aappii kanaa waa xiqqoo isiniif hima. Egaa akkuma beekamu namoonni garaagaraa siistemoota garaagaraa fayyadamuudhaan bilbila keenya haaggochuudhaan ofirratti hidhanii wantoota nuti sooshaal miidiyaa akka meseenjaraa akkasuma teelegiraamii, iimoo fi waatisaappii akkasuma sooshaal miidiyoota biroo fayyadamnee yogguu nuti nama wajjin haasofnu viidiyoon isa haasofnu sagaleedhaan akkasuma ijjiitiidhaan imeejii yookiin footoo garaagaraa kan nuti namaan walii erginu akkasuma meeseejii nuti namaaf walii barreessinu osoo nuti hin beekin karaa nuti hin beekneen kan hordofan ni garraa jechuudha yeroo baay'ee. Egaa namoonni haala kanaan nu hordofan kun akkamitti beekuu dandeenya? Namoota akkanatti nu hordofaa jiran kana akkamitti beekuu dandeenya? Yoo haala kanaan hordofamaa kan jiru ta'e waaw salphinaa miree kun yoo kan hordofamaa hin jirre ta'e ishoo waa tole yoo kan hordofamaa jiraannu ta'e hoo haala kanaan sooshaal miidiyoota nu fayyadamu bilbila keenya guutuu isaa haaggochuudhaan kan nu hordofaa jiraatan ta'e hoo akkamitti beeknaa? Eenyutu nu hordofaara? Eessaa nu hordofaa jiran? Akkasuma sooshaal miidiyaa akkamiin nu hordofaa jiru? Akkamitti beekna? Erga beekne hoo erga hordofamaa jiraanne nama nu hordofuu fi akkaataa itti nu hordofan kana erga beekne hoo akkamitti ofirraa balleessuu dandeenya? Kanaaf egaa nama haala kanaan sooshaal miidiyaa kamiyyuu siistama kamiyyuu fayyadamee nu haa hordofu. Nama nu hordofu kana akkamitti dhibbatti ofirraa dhabamsiisuu dandeenya kan jedhuuf aappiin kun deebisaa ajaa'ibaa nuuf kenna. Waaw aappii akkana argin beekaan hedduu namatti tolaa mire. Kanaaf egaa aappii kana viidiyoo tana daawwattanii aappii kana hiriyaa keessaniif yoo sheer gochuu baattan waaw seenaan isin gaafata. Egaa aappiin kun baay'ee isin gammachiisa. Kanaaf irraa fayyadama. Aappii kana kan argattan pileestoorii irraa haala salphaadhaan liinkiin isinii gara gadiitti isinii kaa'u kana yoo tuqtan haala salphaadhaan seentanii buufachuu dandeettan. Egaa gara itti fayyadama aappichaatti mee haa dabaru. Aappii kana erga gadi buufattanii booda tokko jettanii aappicha irratti gadi cuqaastan. Piroosesii baay'een qabu haaluma kanaan isiniif banaa jechuudha. Erga haala kanaan banee sitingoota as keessa argitan kana baay'ee ofirraa qabaa jechuudha. Anammaaf mee lama qofa isin agarsiisa. Aappicha kana erga haala kanaan bantanii aappichi kun amma asirratti kan jalqaba irratti argamu aappis faayindar jedhama. Isa kana mee eenyutu na hordofaara? Erga na hordofee akkamitti ofirraa balleessaa jedha. Kanaaf mee isa irratti gad cuqaastu al takka. Haala isin agartan kanaan iskaayin godhee jechuudha. Akkuma argitan kana iskaayin godheetiin bilbila keessan sakatta'ee nama isin hordofaa jiru. Ammas sooshaal miidiyaa kamiin akka isin hordofaa jiran, eessa akka isin hordofaa jiran haala salphaa ta'een isinii sakatta'ee isiniif baasaa jechuudha. Waaw. Erga sakatta'ee baasee booda yookaan hordofamaa jiraattan ta'e asitti isinii fida san booda ofirraa balleessitu jechuudha. Haaluma salphaan asitti. Yoo kan hordofamaa hin jiraanne ta'e sakatta'eeti akka isin hordofamaa hin jirre isiniif himaa jechuudha. Hanga xumurutti hima eegna kaa. Waaw. Aappii akkana ajaa'ibaa namatti tolu. Waaw akkuma argitan no critical permission found. Wama tokko wanni si yaaddeessu hin jiru bilbilli keenya xalafamnee naan jedha. Kiyya haakala kana yoo isin hin jedhe bilbila keessan namni isin hordofaa jiru gonkumaa hin jiru jechuudha. Kanaaf egaa yoo kan hordofamaa jiraattan ta'e asitti isinii fidaa jechuudha gara gadii kanatti. Kanaaf isuma dha'uudhaan diileetu ofirraa gootan jechuudha. Kanaaf gaa nama hordofamaa waan hin jirreef waaw haala kanaan naaf ta'e. Sanaaf dan kan jedhu kanarratti cuqaas. Mee sitingii lammaffaa tana isin agarsiisa jechuudha. Hidden apps kan jettu kana ishii irratti cuqaasna. Kana jechuun namoonni aappii garaagaraa osoo hin beekne bilbila keenya yoo irra dhufe aappii kan namaan hordofan hedduutu jira. Gara imeeliitiin ta'e wanta isin haasoftan hunda fuudhee sekandiitti isa bira kan geessu jechuudha. Kanaaf gaa aappii akkasiisan namni bilbila keenya irratti buuse hidden akka nuti asirra bilbila keenya irratti hin agarre garuu bilbila keenya ittiin hordofaa jira jechuudha. Akka nuti agarre yoo dhokse haala as keessatti isinii dhufa jechuudha. Kanneen nama ofumaa godhe waan ta'eef rakkoo miti kun nama hordofsiisu miti. Kanaaf aappii akkasii yoo dhufe irratti gadi dha'uudhaan fakkeenyaaf akkanatti yoo irra dhooftan isinii dhufa anis ta'e ergootanii ofirraa balleessuu dandeessu jechuudha. Egaa haala kanaan iccitii keessan eeggadhaa bilbila keessan eeggadhaa isiniin jedha. Hiriyoota keessaniif sheer gochuun ammoo dirqama keessan. Aappii akkana namatti tolu kana maaloo hiriyoota keessaniif sheer godha. Anka isin wajji ture Kamaal Ibrahim
chaanal yuutuubiin kiyya